Yaa Waaqayyo abbaa keenyaa gooftaa keenyaa waaree kana booddee walitti deebinee jirra. Ani ibsamni kee fuula kee dura dhaabbanna gaarummaa guyyaa har'aa keessatti nu gooteef galanni siif haa ta'u. Hamaan etuu nurra hin ga'in bitaaf mirga keenya fuulduraaf dudduuba keenya hundumaa gortee ulee ulfina kee isa jaalalaatiin nu tiksite hamaa bineensichaa jalaa nu baaftee namoota dhaabatee fuula kee dura si waaqeffatu waan nu gooteef ulfaadhu. Inni hamaan diina keenyaa yeroo kana ibidda Waaqayyootiin nyaatamu. Nummoo sirraa barachuu akka dandeenyuuf gurra qalbii keenyaa nu bani. Hubannaaf ogummaa jireenya keenya keessa kaa'i. Sagalee keessa qulqullaa mudaa hin qabne nutti dubbadhu. Jireenya isa waaqarraa sanaaf nu qopheessi. Lafa kana irrattis warra gidirfamanii waan barbaadan dhabanii hafan nun taasisin. Karaa hundumaan milkaa'inaan jireenya keenya ilaali. Ayyaana kee nuu baay'isi. Maqaa Fayyisaa keenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin. Fayyaa ta'aa. Egaa asii kaanee walii wajjin deemaa turre mee xiqqoo si yaadachiisee kan waaree dura ture chukooti. Walii wajjin itti fufnee waan yeroo gabaabduu keessatti walii wajjin ilaalla. Ganama dubbataa kan turre keessaa seexanni yoo boqonnaa tokko lakkoofsa 9 irratti waan jajjabaa lama Waaqayyoon akka inni jedhe ati isaaf mana isaatti wanta inni qabu hundumaatti naannessitee dallaa ijaartee kanaaf si waaqessaa irraa diigi dallaa sana qabeenya isaarraas jireenya isaarraas dallaa kana yoo diiddee Iyyoob si dhiisa jedhe. Waaqayyo immoo eenyummaa Iyyoob gaarii godhee waan beekuuf yoon dallaa kana sirraa diige isarraas qabeenya isaarraas yoon diige Iyyoob nan dhiisu jedhe. Akkuma Waaqayyo abdate ta'e Iyyoob. Nafaan artu. Iyyoobi akka Waaqayyo abdate ta'e moo akka Waaqayyo abdate hin taane? Harka kee lamaan naa kenni daddafime akka Waaqayyo si abdate ta'e. Waaqayyo si abdatas si amanatas biyyaaf dhalootaaf addunyaadhaaf si abdata. Ati immoo nama mandara tokkoof illee maatii tokkoof illee hin abdatamne hin ta'in. Gaarri si dura dhaabatu tokko iyyuu hin jiru. Waaqayyoon hin amanta taanaan gaaratti gadi qabdee hin darbine hin jiru. Namoota lama macaafa qulqulluu keessaa baay'een jaalladha Iyyaasuuf Kaaleeb nama jedhaman. Jireenya isaaniitu baay'ee na ajaa'iba. Jarreen sana irratti baay'een xiyyeeffadha nan ilaala yeroo baay'ee. Jireenya sabarraa, jireenya amantootarraa ofii koos bira qabee baay'ee gaafan isaan ilaalu Iyyaasuu fi Kaaleebii namoota jaboodha. Maaliif jabaatan? Namoota 10 wajjin biyya Waaqayyootti saba isaa galchuuf jedhee dursanii daawwachuudhaaf nama deemedha. Achi gaafa ga'anii bakka lamatti hiraman namoota 12 ta'anii dhaqanii bakka lamatti qoodaman. Namni 10 gar tokko gaafa goru namni 2 immoo Waaqayyoon dabalatee gar tokko gore. Warri Waaqayyoon dabalatanii gar tokko goranii hin milkaa'u. Iyyaasuuf Kaaleebii Waaqa dabalatanii gar tokko goran. Warri kaan garuu ilaalcha kufaa fi haasaa kufaadhaan qofaama isaanii gar tokko goran baay'ina ofii isaanii ilaalanii. Baay'ee kan isin dhibu. Warra nama 10 gaafan isinii tuqu akkas jedhan. Biyya ilaaluu dhumne kana biratti jedhanii namoota biyya kana jiraatan biratti nuyi qorophisa jedhan. Waaqayyo goota lolee mo'atu jedhee isaan ilaala. Isaan garuu qorophisa godhanii of ilaalu. Ilaalaa warra ilaalcha kufe. Maaliif akkana jedhan jarri kun? Yeroo hundumaa ofii kee keessa gortee waan ati ilaaltu bookeen leenca fakkaate sitti mul'ata. Yeroo ofii kee keessa gortee ilaaltu bookeen iyyuu leenca fuula kee duratti. Jarreen bookee leenca godhanii ilaalan. Waaqayyo isaaniin jaboodha. Isaan immoo diinota isaaniin jaboodha. Nafaan hin jirtan. Waaqayyo jarreen kana gara isaanii sin ilaalle baay'ee tuffate hin qoqqobe Waaqayyo. Hin dhiise. Iyyaasuuf Kaaleeb garuu akka jedhan biyya kanaa jedhan hin qabannaa jedhan akka biddeena keenyaatti alanfannee nyaannaa jedhan biddeena jechuun isa qophaa'ee maaddiirra ga'e salphaadha nyaachuun. Nafaan hin jirtan. Biddeena maaddiirra ga'e eenyuyyuu nyaata. Maaliif? Bullaadha. Qophaa'aadha. Nama rakkisu. Salphisanii biyya sanaa akka nama biddeen nyaatutti Iyyaasuuf Kaaleeb ilaalan. Maaliif akka itti ilaaluu danda'an? Isaan immoo ofii isaanii keessaa ba'anii Waaqayyo keessa goranii ilaalan. Waan ati Waaqayyo keessa gortee ilaaltu leenciyyuu bookeedha. Sagalee guddaati mee fooyyeffadhu ameen jedhe. Gaarri si duratti gadi hin jenne hin jiru. Nama si biraa qabii raasi. Waaqayyoon qabdaa jedhin. Haasay. Dubbadhu. Gaarri si duratti gadi hin jenne hin jiru jedhin. Haalli gaara fakkaatu jedhin.
gadi jedhaa jedhin. Garuu ofii kee keessaa bahi Waaqayyo keessa gori ilaali jedhin. Milkooftaa jedhin. Galata barbaada Waaqayyo. Biyya kana jechuudha. Ilaala. Asirraa kana isin argitanii ati isaaf mana isaatti wanta inni qabu hundumaatti naannessitee dallaa jaartee irraa diigina dhiisaa si dhiisaa jedheen. Waaqayyo immoo maal beeka? Nan dhiisu abadan dallaan isirraa diigame isarraas mana isaarraas qabeenya isaarraas yoon dallaa diigeyyuu Iyyoob nan dhiisu jedhe. Iyyoob dhiiseera akka Waaqayyo amanate ta'e. Dhaamsan sii qaba akka Waaqayyo si amanate ta'e. Waaqayyo si amanataa iddoo Waaqayyotti isin barbaanne dhattee hin dhaabatin. Nama guddaadhaan jedhe abbaan koo nama guddaadha jedhe abbaa koon salphisu jedhe. Namoonni ilaalcha gaarii qaban maatii isaaniif illee kabaja qabu. Ay abbayee koon qaanessuwan harmee koon qaanessuwan zariin irraa dhaladheen qaanessuwan jedhu namoonni ilaalchi isaanii guddaa ta'e. Bara keenya garuu Waaqayyo sajabaa baatanii namoonni iddoon taane dhaabbatanii Waaqayyoon arrabsiisaa kan oolan namoota hedduu argina. Ati akkas hin ta'in Waaqayyo si abdataa si amanataa. Biyyaaf si abdataa dhalootaaf si amanataa Waaqayyo. Dhugaa sitti dubbadhan dhugaa siin jedha. Kanaaf addarbitanii gaafa laaltanii baasaarraa hojii harka isaatii hin eebbifteef qabeenyi isaa biyyicha keessatti hin baay'ate jechuun mee hiyyoomsi dhiisaa qabeenyaaf jedhe si waaqessaa jira jechuudha. Abadan qabeenya isaa sitti kenneen ilaala hiyyoomnan dhiisu golgoleessi akka barbaadde harkaa fixi abadan hiyyoomnan dhiisu. Qabeenyi isaa dhumee Iyyoob Waaqayyoon dhiiseera. Waaqayyo nama akkasii si haa taasisu. Waaqayyo na duukaan jirtu Waaqayyo hafuura akkasii si falaatu. Egaa as darbitanii daddarbeen keessaa si yaadachiisa saganama maaliif yoos malee barumsi hin bareedu. Egaa Iyyoobi baroota jajjabaa sadii dabarse isiniin jedheera bara seexanaa bara namaa bara Waaqayyoo inni waan jajjabaa sadii immoo dhabe isiniin jedheera ijoollee 10 jechuudha. Dhiirota 7 durba 3 qabeenya isaa meeroo waa'ee qabeenya isaati qabnu Iyyoob boqonnaa 1 dhaqame. Qabeenya mamii qaba Iyyoob. Dhaqaa laala. Qabeenyi Iyyoob dhabe kun isa ganamaati. Irra deebiidha jechuukooti. Lakkoofsa 3 ilaala akkasumas hojjetoota sonaan baay'ee hoolota 7,000 qaba. Gaalota 3,000 qotiyyoo cimdii 500 fi harroota dhaltuu 500 qaba. Namoota gara ba'a biiftuu jiraatan hundumaa keessaa inni nama guddaa tureedha. Kana hundumaa dhabe. Harree tokko dhabe miti. Sangaa tokko dhabe miti. Kumaan kan lakkaaman dhabeetu Waaqayyotu caalaa Waaqayyotu jiraataadha. Ati garuu yuunivarsiitii tokkorraa eebbifamtee dookimentiin koo mana taa'aa Waaqayyo eessa jira jettati. Waaqayyo kun sin geessu kanaan biddeena guddaa sin nyaattu kanaan mana sin ijaarrattu kanaan jijjiiramuu sin dandeessu maala jigarba namaa taata miindaa sin tuffadhee sin jedhati immoo hin beektu. Dookimentii baattee lafa beeksisaa dhaabataa oolta guyyaa guutuu dhattee beeksisan hordofin sin jechuu koo immoo miti. Etuu beeksisan hordofin hojii argachuu hin dandeessu. Garuu beeksisuma dhattee hordoftee gaafa hojii dhabdu aaruu of ciruu hin qabdu. Sagantaan Waaqayyoo asirra miti jechuu qabda. Karaa haaraa jira jechuu qabda. Waaqayyo hubannaa siif laata. Si galeera. Waan namni argatu tokko dhattee ati etuma ulaagaa guutuu gaafa dhabdu Waaqayyo akkasii tuffate beekuu sirra jiraata. Beekuutu sirra jiraata. Sammuun kee yoo naannessee sirriitti hojjeta yoo ta'e. So Iyyoobi ijoollee isaa qabeenya isaa fayyaa isaa dhabe jenneerraa kana keessatti immoo Iyyoob boqonnaa 1 lakkoofsa 22 kana hundumaa keessatti Iyyoob iyyakkinee daba hojjette jedhees Waaqayyoon hin arrabsine moo'edha. Fiixaan baadha namichi kun nama gaariidhaati nama xuruudha. Nama akkasiitu Itoophiyaa keessa namni 2 jiraatte iyyuu lamayyuu miti tokko yoo argame gaarii ture garuu waan jiru natti hin fakkaatu. Addarbitanii Iyyoob 23 lakkoofsa 11 gaafa laaltanii miilli koo jabaatee faana isaa duukaa bu'eera karaa isaa qabadheera irraas hin jallanne jechuun akkuma durii waaqessaa jira qabeenyis dhumeen akkuma durii waaqessaa fayyaan koos dhume akkuma durii waaqessaa ijoolleenis dhumanii mannis golgolaa'ee anqoba lafa onaa keessa jiraadhesi Waaqayyo ammayyuu anaaf ho'aadha akkuma sanaa jedha. Nama akkasiitu taane attam dinqiidha. Nu mana keessaa xaafii walakkaa kuntaalaa iyyuu dhabnee naan xaafii kiiloo 25 dhabnee naani galgala kanaatti mana abbaan manaa iyyuu nagaa walitti hin dubbannu. Zayitii imti abbaan leetira 5 iyyuu hin jiru taanaan iyyuu bakka dhumni yoo sukkaarri kiiloon tokko hin jiru taanaan nu nagaan hin jiru qe'ee keenya. Yesuus Kiristoos inni hundaa qabu qe'ee kee guutee jira. Waaqayyo sammuu keessa ija keessaa banu. Harka keenyatti qabime sin eebbisa. Waaqayyo sammuu banamaa siif laata. Sammuu bal'isee qilleensarra dabarsee haalarra dabarsee Waaqayyo wajjin jiraatu.
waaqayyoon amanatu waaqayyoof tole jedhu waaqayyoo jira jedhu amantoota akkasiin argannaa amantoota wal jajjabeessan amantoota nagaa walitti dubbatan maatii mata'anii haadha manaa abbaa manaa nagaa walii qabaatan daabboodhuma cabsanii shayee cubatanii nyaatanii waaqayyoo mana keenya jira guyyaan kun hin darbaa bor guyyaa haaraadha warra jedhan nama meeqa qabna nuyi manuma kiraayii keessa teessu sana raangadee boroo mana namaa teessu sana keessa teesse gaaf tokko waaqayyoo mana natti ijaara har'a raangadee mana fincaanii namaan ta'a guyyaan kun hin darban jettaa dandeessee ati ani of uumamuu kobbadeetta achi deebitee addeebitee of jibbitamni ati waaqayyoo seenaa haaraa godha gaaf tokko ni harka keenyatti qabi warri isa eeggatan warri isa abdatan akka gajjedhanti akka cabanitti hin hafan akka boo'anitti akka hin qirfatanti hafan balballi ijoollee waaqayyootti cufame kun gaaf tokko irraa bana makaraa hundaa amana lallaban isinitti lallabaa sagalee waaqoo isinitti dubbadha nafaana ta'a mooraalii qabaadhaa jireenya keessan keessatti mooraalii dhabina hiyyoo mooraalii dhabeen beeku ganaan baay'ee isinitti hima waa'ee sareefuun jalqaba mooraalii qabaadhaa sabi keenya amantoonni keenya lafa dhaabbattanitti mooraalii qabaadhaa namicha tokko akkas naan jedhe hojjetaa wangeelaati yookaan lallabaa jabaa cimaa egaa gatii yumaa fuudhaa isaa miindaan sabirii 400 ture miindaan 200 yeroo 200 tureera namoonni miindaa 200 nyaatanis turaniiru namoonni miindaa 150 130 turaniiru namoonni miindaa sana birrii 60 turaniiru garuu immoo waaqayyoon waan amanataniif keessi isaanii akka irraa kana lolamaa waan hin taaneef gammadanii ma jiraataa turan warruma miindaa xixinnoo nyaatutu mana ijaaraa ture har'a immoo namoonni baay'ee buusanii mana ijaaran maaliif beektu keessi isaanii tasgabbaa'oo miti safuus hin qaban qumne garas hin qaban nama biraas kabaji isaanii gadi bu'aa kara waan argan laaqanii marqu abboonni keenya garuu waan hundumaa kun haraamaa kun cubbuudha kun sirrii miti kun akkasii qote bulaa ta'anii daarii namaa waan jaarsi biyyaa dhufee kaa'ee akka waan wangeelaatti ilaalu hin buqqisan achi warra irraa garuu namoota wangeela ciran faargitu miidiyaa irraa dhaloota gadi deebii dhaloota kachachaltuu dhaloota garmalee kuftee deebitee ka'uu hin dandeenye kanaaf wanta nyaatamu naannaa keenyatu jiru agaboo akka bullu godhe waaqayyo beektus na duukaa jirtu hin jedhe wanti nyaatamu lafa guutee albuudi faana miilla keenyaa jala jira nu garuu nagar agabuu bulli lafa coomaarra teenyee beelomna bara keessoon namaa safuu waaqayyoof waan dhabeef abboonni keenya tu wangeelan dubbisiin safuu qabu qoradhaa abbee keessan akaakayyuu keessan qeetti galaati nagaan isiniif haa toottam jirtu naguma galata waaqayyoodha raasaa meerka keessan nagaa galata waaqayyoodha me hin dadhabdamini dadhabaa jirtuyi gaal tokko gurbaa tokkotu tan deebi'a sammaatti gara raangadee goorii kana barumsa tokkon halkan kennaa urafa maaliif raftaan jedhe bira ga'e ayyaana keessan jiraa jedhe garuu waaqayyo hafuura ribaa keessaa isin adammasu muguma hirrafaa ayyaana keessan jiran moo'edha maal ribanna qabee hin jedhu maal rakkoonsa maaltu si sobsiise hafuura sobaa sitti dhiisii waaqayyo maayittan eeyyeen miindaa 400 nyaadhaa jedhee mana kiraayii 120 kaffalaa jedhe meeqa tafa 280 jettanii moo 380 herrega beektu jechuudha herrega hin barannee an kilaasiin turre jechuudha gaafas tamaariin kilaasii jiru gaafa kan kutaa herregaa jechuu goote maatisii meeqa tafa walii galaame wallabdanii mayyuu 400 120 yoo kaaftan meeqa biyya kanaan badaa tan ka'ee fuddee meeqa tafan jedhe sadiif wayii saydaniif hin jedhee manem baduuree ka'ee sila hoo sadiif 20 jedhe inni kaan taantaa biro ba'uu deemoon saami ayyaa yaa saba keenya dhugaa qaba sabni wal darbee wal jalaa darbees kaa inni dhaga'ee fi inni jiraatu dadda ta'e biyya laabaa ta'e naani asuma booleellee ga'uu dadhabe sabiiwwan ni amma tokko TikTok irraan argine miillumaan Ameerikaa galtee achi geesse taaksii yaabbatte asii miillaan ka'a achi ga'ee taaksiidhaan mana ga'a jechuudha dhaloota tajaajiltuu waan xaraga waaqayyo hin xaragan qoosaan barbaannes hin qoosinaa miidiyaa irratti safuu qabaadhaa
waan hin taane isin haasa'inaa miidiyaan hawaasaa kun harka keessan irra jiraatee fi waan barbaadan hin dhoobinaa beekaa meeqa jira safuu qabaadhaa namaafis waaqayyoofis guman isiniin jedhu karaa biddeen isin nyaachisu qaba waaqayyo yaaddayinaa miidiyaatti baatanis miidiyaatti ba'uu baatanis inuma jiraattu warri waaqa qabdan ameen jedhi bo Eliyaas miidiyaa qaba laga qeesoonitti maal nyaata biddeena nyaata bara hungulaalli minani mana moototaa keessaa dhibe warra waaqa qabantu jiraata harka kee akka godhime miidiyaa dhiis immoo isin hin jennen waan hin taaneen hojjetin hin jedhime harka kee akka godhi warri waaqayyoon qaban jedhi warri dhugaattisa waaqessan jedhi waan uffatanis waan nyaatanis waan keessa jiraatanis itti bu'ii nama si biraa hin dhabanin siin jedhee diinati na bu'i yoos immoo waaqessuan yoos immoo waaqayyo hin jiru kaa dhugaan hin jedha mooraalii qabdu garuu mee warri mooraaliin keessan jiru warri hin duune fayyaatti no waalamne oluma kaasaa gaa tokko beela'eeni konfiraanseetuun deemu mandara tokko gamatti arge achi geenye mana sanaa waa margine dammasinee nyaanna dhee gaafan ga'u garuu lakkaa inni yeroo dhumnee geenyu mandara warra dhumaniiti hawultii irratti isa qorqorroo saaraa namni ijaaree magaalaa wayin seeyyan warra dhumaniini xaafiin kuntaalli tokko birrii tokko ta'e yoo hin gammadu dubbadhaa hin gammadu maaliif du'aadha miliyoona kana irratti moo yaaddaa du'aadha isin warra du'a moo warra jiru warra mooraalii qabuudha harka keessan ol kaasaa warri waaqayyoon qabdan waan nyaattanis waan uffattanis lafa jiraatanis hin dhabdan kanaafuu bara miidiyaa tettee dhuma asirraan immoo yuutuubiidhaan waan haacobaalaa jettee waan barbaadde haasa'an ooliin sittaaf haasaan beektu taanaan dhiisi warra haasaa bareedaa haasa'an immoo haasa'anii ishi toleedha waaqa isaa gargaara dhuga saaxinii malee ofiin owwaaliin fayyaa abbaa nagaa megabaaf ta'uu hin jedhin waaqayyo kan gabaas hin taasisin maal nagaamini nama guddaa ta'ii dhiyaadhu gurbaan hin fuudhe meeqa nyaata hojjetaa wangeelaatti lallabaa waaqa jabaa immoo qaba akkasuma mana biyyoo tokkoon fudhadhee irraan gadee mana namaatti jedheen dadhabbii godhattee garuu miindaan koo suni mana kiraayinarraa kaffaluu dadhabdee nyaatas ta'ee egaa korraasii beektu ishee durii beektan maal isin namoota karamaatii maayitti beektu attamitti boba kan ijaarsanatti mime maaltu ta'e maal keessa shiboo kiiboordii keessa maal keessa waan akkasii qodaa akkasii tokko ishi naaftaan itti namme kirriin immoo keessa maaliin gototamti maaliin yeroo isheen gubattee kadhuntu maaliin keessaa ol baate marfee kulfiidhaan keessa argi sirrii mini maanni ati ibsaa boo'ifataa turte qofaatti miti'oo arri isheen mootuun beekamin maal nama gooti ijallee nama jaamsiti kan akkasii kana naaftaa sin bitan nagaadhee dur naaftaa bitatee gala namni barrisaa sin darbe miniire hin darbe barrisaa yoo ibsaan iddoo hundaan geenyellee barrisaa maal ta'e darbee iddoo hundaan immoo numa ga'a ammoo eebbifanne mini hin eebbifanne ibsaa maal bishaan eebbiftanii hin gadas immoo ibsaan maanni sabii kun biyya kana hin jiruu hin eebbifanne saabi maarre sichi nutti hin dukkanaa'u jettanii maal maal taatan nagaa miti hin dukkanaa sichi hin dukkanaa eeyyee kan akkasiisi nu ga'uu diddee sa nyaataa sa xaafii dhiisaa isa suuraa biratti ka'uuf iyyuu hin argamu birrii 400 keessa xaafiin eessaan bitamu maaliin maaltu bitamattanii yaaddu boobeedhaaf boqqolloon jettanii ha nyaatamu malee maal nu dhibe nuun waaqayyo boobeedhaaf boqqolloo ati nyaattutti dabalannaan xaafii caala silaa dandeessee ameen hin jettu addana lallabaan achi dhufee taa'ee ameen sii jedhaan waaqayyo jiruuf jireenya keetta makatu ilaal namichi gaafa haati manaa isaa dadhabbii godhattu kan mana kiraayii kan ji'a 3 irra jira 120 yeroo 3 meeqa 360 gabaabaadhuma kunillee irra gisaayyuuti abbaan mana kiraayii dhufee balbala natti qosoqqosee ta'e sa'aatii 12tti galgala
maaliif birrii koon allanne siya baay'ee si ilaalee ofiin beettee naaf iddaan naaf hiduu diddee borganamaa hidheeneem naan qopheessitu yoo ta'e mana koon agaddiis naan jedheen isheen immoo yookaan gidduu kana yookaan galgala kana yookaan torbee kana waan hin beekamne keessa jirti da'uudhaaf Faatimana rakkinni gaafa dhufu wal guuree numa dhufu gaafa babu garuu wal guuree ba'a. Beektuu kan akkasiif rakkinni didichee dhufa tokkoyyuu nafu wal waame fooricee bilbilee wal waama rakkinni lafa jiru. Didichee saalooniin nafu manyetaan nafu qodaa mana kee keessaa hundumaa qabatee qadabuu koo qabatee biradistii illee miti gaamaal jennu suphee biradistiin illee gaammas akka warra fooyya'eeti istoofiin akka warra fooyyee qabuuti. Guuree dhufee manatti nama guyyaan waaqayyoo gaafa ga'u garuu garafamee yaa'a. Guyyaan waaqayyoo harka keenyatti qabi guyyaan waaqayyoo siif ga'u. Akkas jedhe namichi. Galgaluma kana sa'aatii 8 keessaati manaa kokka isheen taatu wallaalee diree fuudhammoo. Maa inni dhaqee dubartoota ollaa tokko kaafadhee fidee ciniinsuudha jedhan jedhe 8 waaqayyoo gaa nama isaan gargaara. 9 keessa immoo deesse. Harreen bishaan baattee mana galteetti. Ilaan nurraa qabeera jechuudha. Gaa tokko gurbaa tokko mul'ata hima. Jaarsi tokko okkoo qabatanii tun tokko haasaa okkoof xilaa baatanii taa'u akkas. Waaqayyo harreena agarsiisaa jedhanii tokko achi ba'ee jaarsi immoo na bira ta'a. Guyyaan isaa immoo guyyaa sanbata guddaa ganamaati. Jaarsi manansarii tokko qabu akkas gadi butanii akkasitti ilaalu. Harree wadalaan argaa jedha. Jennaan jaarsi sanbata ganamaan harree sitti agarsiisaa waaqayyo harree onuu argaa oolla makiinaan agartuu jedhu. Biyya sanatti immoo makiinaanii torbanitti tokko dhuftee dabarti. Ilaa halaakaa dhufeera elaa ollitaa jira waldaatti laa jedheen. Gidduutti harreen kun nutti la. Suma dhugumaayyuu harree tollitee oleef hin jedheen. Ilaa kun. Nan sobeela. Numa naannofti harreen bishaan baatte. Moo naaf ta'an. Dinqiin kan waaqayyooti. Isa booda ilaa ollitaa jirti ilaa ollitaa jirti ollitaa laa jedhe. Nan jaarsi sattira ila baaqanii hooshadi nu dhiitaa kaa'edhanni. Mul'ata harree argu waaqayyo sitti hin dhiisin. Bayyesuus. Ameen. Namoonni buna qaban maal bitu? Makiinaan bitan jedhan waggaa dhufu harreen bitaa. Akkuma jettu harree bitta. Etuu makiinaan bita ettee makiinaa bitta. Harreen bitaa jedhu. Kenni mee akka kee? Waggaa dhufu mana kiraayii gaashaatti galtamoo waggaa dhufu mana gaashaa jaarti. Mul'atan qabdu maal godha mul'anni kee hamma rifeensa ndaaqoon gahu. Hamma rifeensa miti. Mul'ata qabdaati. Kenni mee akka kee jeessa? Inni sadii hin dhume moo jira? Sabuma tabii ta'aa jirtuu? Harka kee gara kootti qabi. Waggaan dhufu siif waggaa haaraadha. Ameen. Barri dhufu siif bara haaraadha. Ameen. Akka tamante waaqayyo. Akka tamante hamma tamante immoo harka kee akka godhime waaqayyo hamma nama ne gaadhi. Waaqayyo hamma nama ne gaa. Hangurbaattan isinii deebi'a. Korraasii mana keessaa hin qabu naaf ta'an qabu gaafasii jedheen. Waan ittiin bituun dhabee. Namichi hoo jedhanii jedheen. Ati wangeelaayiidhaa. Waaqayyo jiraataadha nama gargaara jettee immoo haasoftaanaan jedhan dubartoonni warri lamaanii haadha manaa koo gargaarsa dhufan jedhe. Naaf mallee mana keessaa hin qabdu jettee isheen tokko dhattee qada bukoo keenya gaafa bukeetu nu ooturre ergii bukoo bukeeffanne maxinooma isaanii aannaa jedhe. Maaliif haqimii bukeessuu biran geenye nu jedheen. Duutaniittu sin nuun jettee keessa kootti garuu warri jiraatoon nu hin jedha. Ameen jedha. Nuyi warra jiraatoodha han jedha. Ate isheen tokko naaf ta'a fiddee isheen tokko bukoo mana isheetii fiddee waanuma akka maal jennu dubbadhaa maqaa waaqayyo moo marqaa maal hin dubbattanii mooqa moo marqaa waan akkasii hojjetuuf egaa isheen tokko fiddee hojjechuutti kaatee gidduutti of galtii isa mucaan keessa taa'u jechuudha. Dhaqee waalinaan jedhanii halkan sa'aatii meeqa 9 korraasiin tokkittiidha. Dhaqee lafa dukkana keessa gaafanii borganamammoo baata dheera abbaan mana kiraayii. Irraan gadee mana gibbittii keessa gaafa qofforu rukutu si'a rukutee si'a shanaffaatti waanatti bu'u akka sibiilaa. Kun immoo caccabaa taarbuun shiifaa ta'a harka nama muradheen ol deebi'ee maaloo naaf ta'a kana naa kennaa nan deebisa namicha nanatti rakkattee itti isheen tokko murattee mana isheetti fidde fudhee dhufee bira kaa'ee gaafa rukutuu jalqabu naannesee gaafan baasu ulaa waan akkas akkasiiti. Waa inni isheen har'asumanis itti deebisaa oole waan akkasiiti.
korraasitti qabeen ilaale rakkinaan malee immoo namichi nama waa beekuudha. Tokkotitti folloqee akkas keessa kaa'een ollitee isaan mooqa kana mooqaa fi jiru dhufeen jedhe kana argitee taan jedhe lama isheen ciiftuutti jedhe yeroo laaltu maaloodha achuma harkiftee haalleluuyaa jette jedhe halkan dukkana keessa waan lama nuu laate waaqayyo harka keessa na jees qaba guyyaa namni barbaadee dhabaa warri waaqayyoon qaban dukkana limitii keessa milkaa'u warra waaqayyoon qaban jedhame warra waaqayyoon qaban jedha biyya dukkanaa'e keessatti jireenya dukkanaa'e keessatti waa argatu barbaadetti dukkanaa malee ijoollee waaqootti dukkanaa'u mimi al tokko mee anaaf karaan jedha dhimee siya sadii anaaf karaan jedha mas duumessarra deemta mul'atu faanni kee maalirra deema yahuumaa uumamaa eenyu jira akka kee deem faarfataan ati maalirra deemta duumessarra deemta hin mul'atu faanni kee yahuumaa uumamaa eenyu jira akka kee deem mucaa dhiiraaf warqee quba qabu dukkana keessa nutti laate ganama abbaan mana kiraayii gaafa dhabu jedhee haati manaa koddeesse an abdii qaba amma kun harkana guuteera na qopheesseeraan jedhe isheetti cabde fuudheen ishee kanaa albuuda kanan qabaa eessaa fuudhee namichi lafa siyaretanii barakata fuutee baata kenna harka kee ayaasii atoo mooraalii man qabdu abdiis hin qabdu lafa dhiibamaa jirtu qabda lafa si dhiiban sanaa ati boojuu fuutee baata mimi namni tokko lafatti kai waaqayyotu jedhe kun dhugaadha dhime waaqayyotu jedhe waaqayyotu jedhe kun dhugaadha ulfaadha fayyaa ta'a ilaala dukkana limitii keessaa sinumayyuu kan kana qabdu boroo kana teessaati kunoo mana fayyaa bita jedhe eessaa fuudhe lafa ari'atan sanaa gibbii namichaa keessaa fuudhe waaqayyo si waa dhossee qaba man sabina duukaan jiru minima sibira gagan godhi amantiidhaan qabi waaqayyo siif waan dhokataa dhossee qaba jedh yaaddain jedhime yaaddain jedhimeeti hammamuu lolami hin sodaatin jedhin ji'a ja'a teenye sana baannee beeka namni waaqayyo jarjaraa miti immoo suuta jedhaan haala qorata birri fooyyee qabattu gurgureen aspaaltii irratti ol bahee mana bitadhe dudduuba mana kootii seerfisii torbaa jedhe seerfisii torbaa jiniin bitadhe waggaa tokkoof tolan namaa akkumatti kenne kiraayee dhiisee harka qabidee goolii naa kaase dudduuba akkaataa gararraatti ol darbita gaafa waaqayyo sii ka'e harka kee ol kaasi gaafa waaqayyo ka'ee dhime dudduuba ka'u fuulduratti darbuu edin namni waaqayyo tokko lafa jiru ameena jedhu kana guyyaa waaqayyootti yoom guyyaa waaqayyoottidha yoom guyyaa waaqayyootti dudduuba kaata haala si dhosse gajjalla sanaa dhufta gararraatti of agarta har'a jedhe hundumtuun dhufee yeroo waaqayyootti nama bukoollee nama qada bukoo keessaati mana isaan qabne mana namaati ergifataniidha garuu albuuda bara baraasa ta'e ilma waaqayyoo mana isaatii qaba namichi warra akkasii gammada warri mana keessan yesuusiin guutuu kan biraan immoo dhibe bor waan haaraatu ta'a gammada warri yesuusiin qeedhaa qabdan gammada isa qabda gammada namicha kanatti isin deebi'a miilli koo jabaatee faana isaa duukaa bu'eera karaa isaa qabadheera irraan jallanneedha yoo beekaan irra deebi'ee rukutaa jira Hiyyoobii maaliif waaqayyo harka diinaatti Hiyyoobiin kenne ilaaluu jaallate jenne ganama waan gurguddaa sadii seexana barsiisuudhaaf godhe jenne jabina amantii Hiyyoob seexanatti agarsiisuudhaaf godhe waaqayyoonne akka Hiyyoob qabeenya isaa caalaa waaqayyoon jaallatu seexana agarsiisuuf godhenne sadaffaa jireenyi Hiyyoob dachaa lama seexana duratti akka dabaluuf jiru waaqayyo seexana barsiisuudhaaf godhenne
qeenxee tarkaa ba'ee dirribiitu gala. Harree dhaltuu 500 bade yoo ta'e dhume yoo ta'e meeqa gala? Kuma. Wanti sirkaa ba'ee etuuti yakka tokko hin qabaatin dogoggora tokko hin qabaatin kan sirkaa sokke suni dachaa ta'ee gala. Ameen. Amantiidhaan harkaa fuudhi gala. Ameen. Dhugaa Waaqayyoo sa jiraata sa sirkaa ba'ee caalaa waan ulfina qabeessa dhufa qeeqe. Ameen. Nana mana kana dhimee harka kee ol kaasi. Nana mana Waaqayyoon jedhimiati. Nana mana Waaqayyoo. Kasitta namana. Hiyyoob eenyu ture sa jedhuu fi hiyyoob eenyummaa isaa yeroo ibsinu nama qajeelaa kun isa ganamaatti. Jireenya isaa keessa jallinni tokkollee kan eenyuuf kan hin jirre jechuudha. Nama qajeelaa ture. Lammaffaan nama Waaqayyoon sodaatu abboomamaa ture jenne. Sadaffaan immoo nama hamaarraa goreedha inni. Abboomamaa ishee jettu sana isa qabxii lammaffaarra ba'aarra jiru sana ganama hinnee turre. Abboomamaan waan gurguddaa sadii akkati milkaa'inaan gonfattu si godha gaafa abboomamtu. Abboomamuun milkaa'ina sadii si laata. Tokkoffaa barakata eenyullee hin arganne akka argattee jiraattu si godha. Barakata eenyullee argachuu hin dandeenye argattee gammaddee keessa akka jiraattu si godha. Barakata si nyaachisa. Maa jechuudha? Namoonni Waaqayyoon dhugaatti amanatanii baay'een isaanii maal? Fayya buleeyyii. Minaan kee bishaan kee eebbisa dhukkuma si keessaa balleessa kan jedhu beektu macaafa seera ba'uu boqonnaa 23 lakkoofsa 25 yeroo dubbistan maal kee eebbisan? Minaan kees bishaan kees inni hiikaa lama qaba. Minaan kee bishaan kee eebbisaanii inni tokko hiikaansa raafuudhuma ati yookaan shiroo bira buufattee nyaattu Waaqayyo qoricha godhee dhanna kee keessaa ittiin kaanserii ajjeesa. Silaa dandeessee ameen hin jettu. Ameen. Dhukkuba kaleessi keessaa kakaa godha. Ameen. Kan nyaatee dhukkuba garaachaa dhukkuba tamni hankee garuu nyaattee garaachi kee ittiin fayyu. Ameen. Akkasii. Nyaatteetu dhukkuba ittiin si keessaa du'a. Namoonni baay'een amma ana nyaata akkasiin dhowwaniiru. Ana kana dhowwaniiru. Kenna harka kee. Homaa sin dhowwin siin. Ameen. Oluma kaasine. Namoonni gaafa umurii isaanii 40 ta'u. Gaafa 40 ol ta'an maal faadhiisu? Qibaatii hin nyaanna nuyi qibaatii nyaanna harka keessa as qabi. Maqaa Yesuusiin Waaqayyo dhadhaa siyaasoo. Ameen. Maqaa Waaqayyo harka keessa as qabi. Arra nyaanne gaafa itti dulloomtu moroni dhufaa deemu moo wal bira darbi taare harka keessa qabadda dira. Maqaa Waaqayyo. Maana Waaqayyo saba kana gattaa. Harka keessa. Yesuus wanna kan biyya kana. Harka kee ol kaasi. Maqaa Yesuus Kiristoosiin fayyaan kee haa eegamu nyaadhu. Ameen. Adhaas nyaadhu. Ameen. Ameen jettu ati. Ameen. Nyaata gaggaarii, nyaata babbareeda. Ana diimina na dhowwanii irratti diimina dhiifta. Qaat gootee murtee dhadhaaf qocqocaa keessa cuubdee hin kajeelin namni sangaa qalaa jiru. Fayya buleeyyii taanee haa jiraannu. Harka kee naa gadi. Minaan kee bishaan kee eebbisa dhukkuba si keessaa maalan godha? Nan balleessa. Maqaa Waaqayyoon harka kee irra kaa'e. Habadu dhukkubi kam? Ameen. Habadu dhukkubi kam? Ameen. Habadu si keessa? Ameen. Inni tokko immoo minaan kee bishaan kee eebbisaanii yartuu harka kee keessa jirtu bal'isee sirraa hafaa godheen nama akka inni ga'u godhaadha. Harka kee irratti qabde ishee kana sin eebbisa. Kan harka kee keessa jirtu ollaa kee haa ga'u. Ameen. Dhaloota safaraa haa ga'u. Ameen. Yaa Waaqayyo dhalootaaf na taasisi jedhime harka kee irra kaa'i. Yes. Jedhime dubbadhu. Barakata lafaa nama nyaachisa jenne. Nu barakata lafaa uummanni Itoophiyaa nyaanne irraa. Kanallee namoota muraasatti dubbachuun barbaadu. Hin nyaanne. Barakata lafaa hin nyaanne. Maaliif hin nyaanne? Waaqayyo lafa tokkummaan jiru jira lafa tokkummaan jiru Waaqayyo ergaa jiraate immoo namni eebba nyaata. Akka nuyi eebba nyaanne kan godhe uummanni Itoophiyaa tokkummaan qabnu. Tokko asiin ba'a. Tokko asiin ba'e. Tokko achiin ba'e. Nuni uummanni Itoophiyaa waliif xalaata. Hundi keenya wal qoonnee. Amma immoo Oromoon asirra ba'e. Oromoon achitti ba'e. Oromoo akkasii jedhee wal qooda. Waaqayyo hafuurri kun etu dachee Itoophiyaa irra jiru barakata bukkee akka nuyi geenyu godhu. Albuudi biyya keenya keessaa dhibeen jiru. Dachee Itoophiyaa irra albuudi jiru Afrikaa keessa iyyuu badaa miti. Dhugaadha. Waaqayyo hammaaree baasee nuu kennuun wallaal. Isa nu hime boqqolloo gaashaallee dhabne. Waaqayyo warqee baay'ee mineraalii baay'ee nuu kennuudhaaf sagantaa qaba ture. Nu waliin galle. Lafa nuyi waliin galletti immoo barakata nyaachuun hin jiru. Namni amma galgala kana gurra kee
dhageessee na dhagaa jirtu gurra kee banaa ta'e nama kamiif nagaa qabaadhu biyya kanaaf nagaa hawwaa dhaloota biyya kanaaf nagaa hawwaa waaqayyo barakata nu nyaachisaa uummata Itoophiyaa waa bal'aa naasaa uumma muraasa dafee irra darbe ishee kana nan dhiise. Kanaafi barakanni lafaa midhaan antuni nu gargaaree nyaatu miti jedhee ganama sinitti meeranni lammaffaani yeroo hundaa hinjifataadha. Namni abboomamaan ganama sin hinjifataa galgala sin hinjifata garuu immoo lolamuu miti. Agaartu majaanni qulqullummaa meeqa ta'anii eessarra dhufu karaa meeqa dhufu tokkorra dhufu meeqaan baqatu torbaan caakkaa caccabsanii baduudhaaf tokkoo keetummoo meeqa moo'edha nama 100 jedhe nama 10 jedhe nama 1000 jedhe yeroo waaqayyo si wajjin ta'u Saamsoonii mangaagama harree tokko lafaa kaasee warra Filisteemini nama 1000 walirra naqe gargaarsa waaqayyooti malee sinaappediidhaan nu dandeessu nama 1000 jeesu yeroo waaqayyo si wajjin ta'u garuu mangaagaa harreetiin lafarra naqee sokke harka keenaa keenya waaqni Abrahaam kanis akka Yaaqoob si wajjin ta'u nu wajjin ta'u mi lafa kanatti qaba lafa biyya kanaa dachee Itoophiyaa irratti ta'u harka keessan ol kaasaa waaqayyo qilleensa Itoophiyaa wajjin ta'u waaqayyo nagaa nu buusi jedhamee afaanii baasa dubbaddaa. Inni sadaffaanii ganama kan dubbanne abdii jireenya bara baraa qabaata namni abboomamaan jenne abdii jireenya bara baraatiin guutamaadha sodaan qabu yaaddoo malee jiraataa jenne. Egaa dhumnee as geenyeerraa barri seexanaa dhala namaatiif bara akkamiiti ilaa as geenyemma bara seexanaa yoo bara sadii dabarse inni tokko bara namaa bara seexanaa bara waaqayyoo inni bara seexanaa dhumnee jalqabne barri seexanaa dhala namaatiif bara akkamiiti isheen kun baay'ee gaariidha garuu nafaana taataniitu barattanii gaariidha. Tokko barri seexanaa kiristaanotaaf dhala namaatiif bara yumaati inni jalqabaa. Kiristaanni kam dachee kanarraa maaliin jalqaba isa jalqabaa maaliin rukutu barbaada seexanni hiyyumaan hiyyoobiin maaliin dhaye hiyyumaan dhaye mana kiristaanotaa akkasin gurra keessa naalaattaan nan barbaada qee kiristaanotaa qee warra waaqayyoon waaqessanii qee warra waaqayyoof jiraatanii seexanni hiyyumaan dha'uu barbaada akkana hubattan baay'een barbaada akka tiyyeessa taatee gitaara rakkinaa rukutaa jiraattu barbaada yeroo gitaara rakkinaa rukuttu immoo waa'een waaqayyoo keessa kee nuuf rakkina yaadda malee kanaaf mana kee gadi deebisuudha hiyyumaan si eebbisuufan immoo harka keenyatti qabi qee kee seexanni hiyyumaan dha'uu barbaadu hin argin mana kee hin argin kiristaanotaaf yeroo baay'ee kan inni wal qabachuu diduu fi seexanan lola halkanii guyyaa seexanatu lola bara hiyyumaati. Kiristaanotaaf bara hiyyumaan rukutuuti sagantaa seexanni qabu baay'ee deemuun barbaadu galgala kana baay'ee deemuun barbaadu. Maaliif seexanni kiristaanota hiyyumaan dha'uudhaaf saganteeffata dubbii jabduun as jirti maaliif mesirritti na caqasaa namni muraasni afaan jirtan nama 5 ta'u 10 ta'u maaliif seexanni hiyyumaan naanis isas ishees abaluunis egelees maaliif kiristaana hiyyumaan dha'uu barbaadu sababoota jajjabaatu jira sababni kiristaanota dha'uu barbaadu kiristaanni ifa addunyaa kanaati gurra keessan naa kennaa addunyaan kun yoo ati keessan jirre yoo ani keessan jirre yoo ati keessan jirre dukkanaadha. Macaafni qulqulluun akkas jedha bartoota isaa yeroo walitti qabe Yesuus Kiristoos isinii ibsaa dubbadha isinees ibsaa wati beetii keessaa ta'e ibsaa isaati gaara gubbaati ibsaa biyya lafaati ibsaan gaara gubbaa immoo doondumaatti mul'ata isin ibsaa gaara gubbaati jedhe kiristaanonni addunyaa kanarraa rukutamnaan seexanni salphaatti karaa hundumaa mijaa'aaf ifa addunyaa kanaati lammaffaan kiristaanonni maali addunyaa kanaaf so'a gidda lafa nu hin jirre mi'aawu waajjirri sin keessa hin jirre mi'aawu 4 kiiloo kiristaanii keessa hin jirre hin mi'aawu walgahii sin keessa hin jirre hin bareedu isinii wajjin Kiristoostu jira gatii ta'eef kanaaf isinii hin jaamsuudha fakkeenyaaf mee
Si fakkeenya fudhu kottu. As gori. Amma na argaa jirta xuruutti. Dhanna isaa keessaa iddoon baay'ee ol akka naa galagali. Hirkoon. Dhanna isaa keessaa iddoo baay'een bu'aa buusu eessa isaati. Iddoo gannullee hin qabnu garuu inni guddaan eessa. Amma ilaa ishee kana agartaniittu ampuulii waaqayyo kaa'e kana. Akkatti waaqayyo kaa'e ilaa kunoo balbala cufee fi nagartuu balbala ishee laa. Qabdiin balbal. Hin qabdu. Hini eddiidhaan amma isheen kun salpha eessa immoo kaa'e. Kana golbi tabba godhee kana hoo asii achi dhorsee keessa kaa'e. Namummaa isa jalqabaa seexanni ija biyya lafaa kiristaanaa jaamsuu barbaade. Yoo gurbaan kuni amma na arga iji isaa jaamee dunuunfadhume. Amma gaa lafan jiruu na argaa na qaba. Sila wal bira oolli. Amma garuu na qabuu danda'a. Mee na qabi. Argitaniitu kiristaan hiyyumaan dha'uu kan inni barbaadu seexanni ija addunyaa kanaati nuyi. Addunyaa kana jaamsuudhaaf jedhe. Harka kee achi as kenni. Waaqayyo waan jiruuf hin hiyyoomnu ifa addunyaa kanaa taane itti fufna. Cibcabaa guddaa. Nuyi hiyyoomnee dudduuban taanu duroomnee fi lafeetii taana. Sagalee waaqayyootu narra jira deemee harka kee ol kaasi. Sagalee waaqayyootu narra jira. Jedhi dubbadhu. Kiristaanonni addunyaa kanaaf bu'aadha moo kisaaraadha? Nafaana jirtan. Kiristaanonni addunyaa kanaaf bu'aadha moo kisaaraadha? Kisaaraadha lakkii. Mee bu'aa kiristaanaa natti himaa. Tokkuma kaasaati harka. Kiristaanonni addunyaa kanaaf bu'aadha moo kisaaraadha? Bu'aa sababa nuyi taanee fi isa jalqabaa hiyyuma birrii duwwaa miti. Hiyyuma beekumsaanis seexanni nu dha'uudha. Sagantaansaa nuyi hin jirru taanaan akka barbaade keessa deema biyya kana keessa. Waan hin jiruuf waan ati jirtuuf garuu akka barbaade biyya kana keessa hin deemu. Waggaa 20 dura iddoon kun iddoo waldaa miti. Iddoo qaalluuti. Har'a ibiddi wangeelaa lafa kanarratti boba'ee namni baay'een eebbifamee safarri abaaramee eebbifamee nama baay'eerraa dukkanni cabee nama baay'eetu mootummaa kiristoositti dabalame. Kanaafuu addunyaa kanarraa nu balleessu etuu danda'e kanaan dura dhibame. Abadan sichimmoon dhibame. Sichimmoon hin danda'u. Bu'aadhaan nuyi. Mee bu'aa nuyi addunyaa kanaaf taane natti hima harka baasaati. Maaliin bu'aadha nuyi? Nama an kanaanin bu'aadha. Kiristaanni kanaan bu'aa ta'edha nama jedhu. Natti hima. Obbolaa lamaan addunyaa kanarraa obbolaa lamaan xiyyaara hojjetan. Zariin isaanii Ameerikaawwiya ta'anii malee hiddi isaanii warra Yihuudiiti. Warra Yihuudotaati. Warra Yihuudotaarra maaltu jira? Kakuutu jira. Ilaala. Kiristaanota yeroo jalqabaati warri xiyyaara hojjete har'a fakkeenyaaf asii kaatee booleedhaa kaatee asoosaa daqiiqaa 55 duwwaa deemta. Konkolaataadha no? Kiristaanonni haala ulfaataa salphifne biyya lafaaf. Nafaan hin jirtan. Dhaloonni hin dhagaa gidduutti ergaa dhufe. Kennaa Ameerikaa keessan. Maqaa Waaqayyoo. Etuun hojjetiin waggaa dhufu makiinaa bittu. Etuun hojjetiin moo? Maaf akkas taatu garuu? Maaliif akkas taatu garuu maa inni? Etuun hojjetiin makiinaa bittu. Harree hin bittu. Hindaaqqoo qirca qalattan hojjetu taanaan. Qircan siin jedhe hindaaqqoo lama taatee walitti bitteetu si'a kaani hin dhaga'ama. Namni guyyaa ayyaanaa hoolaa qixxee bitamni amma immoo hin hojjettu taanaan kadhattee hindaaqqoo qixxee qalattaan siin jedhaa. Yoo hin hojjetta ta'e immoo sangaa bittee namaa laatta qaladhette. Kenna harka kee ol kaasi. Ani takka saba kana nana feelaayi bira distiitti nagee. Gwaa Waaqayyoo jedhaa nana feellaa qodaatti nannu maal goon? Nu biyya lafaatiif kiristaanonni haala ulfaataa salphifneen jedhameen jedha. Harka keetti as kenni kanaaf si balleessuudhaaf barbaada. Booleedhaa kaatee asoosaa ga'uu fi daqiiqaa 55 duwwaa deemta xiyyaaraan. Konkolaataa no? Guyyaa lama deemtan. Hin salphifne ka maal goone nuyi. Kanaaf nu dhibamsiisuudha. Baduu qabdi jarattiin sammuun ishee banaa kunidha. Harka kee mataa kee irra kaa'i. Hin badduu ganaa damee baafta.
kanaaf kan inni xiyyeeffatu Iyyoob irratti kanaaf xiyyeeffate har'as irratti kanaaf xiyyeeffate jabaadhu xiyyaara hojjetanii addunyaa kanaaf warri gumaachanii kiristaanota injibbamna garuu ollaani nu jibba warra nu jibban beektuni maal goone nuyi warri fayyaa addunyaa kana argatan qoricha daawwaa warra argatanii dhibeen anna namaa keessa jiru taayifoodis keessa jira taayifeesis keessa jira busaadhaan qabamteetta kaleen keessa mirgaat akkas ta'e sabitaat akkas ta'e warri argatan kiristaana maal goone nuyi kanaaf addunyaa kanarraa si balleessuu barbaada kenna harka kee hin baddu ganaa biyya bitaa mirgaa dhaalta ati waa'ee mana tokko jaarrattee waa'ee gurbaama wayii tokko teerumtee intaluma wayii tokko fuudhu duwwaa yaaddamni kenni mee harka kee mul'ata gad deebii hello jedhaa bultaa kan kana guutu maa inni ati mee takka immoo faasiriitti rabneem jettu kana keessa rafi du'iiti daftaraan dubbiftu ati naman taatu dhaloota gadi deebii qofaa kolfaa bulti ijoolleen si'ana nami si'ana kaaffee taa'ee qofaa kit nami biran jiru moobaayilii maqaba jedha qofaasa dhaloota karaarraa kaatti dhaloota cabarbaarii nama siyaa godhu waaqayyo harka namas biraa qabi kaballaa sitti hodhanii dhugaa waaqayyo sitti maal na ilaaltaa jegoo geesse nama si biraa qabi nama minaan nyaatu tun taane nama bu'aa buusee darbu tayyedii nama si biraan si maalumatu vaayirasii biddeenii si godhee nama si biraatiin jedheen jed namuma bu'aa buusee darbu tayyedii nama si biraan dhugaa waaqayyo ani nagarra dhugaa saba kanamoo dhugaa waaqayyo jedhe yaa waaqayyo nagaan nagashi yaa Kiristoos nagaan nagashi galgala kan addanaa ba'ee gaafan deemu bu'aa addunyaa kanaati kana duwwaadhaa waan baay'eetu jira har'a jaarraa tokko dura addunyaa kanarraa nama biliyeena tokko duwwaatu ture maaliif namni yaala fayyaan argatu dhukkubsannaan maal ta'a inuma du'a ture garuu jaarraa tokko keessatti nama biliyeena 7 dabalee maaltu argame kuni pheenxeetu kiristaanota fiti waaqayyo sammuu isaanii waan baneef kakuun ganamaa sun waan jiruufi waaqayyo sammuu kiristaanotaa banee dhukkubarraa nama baraarree addunyaan lafti onaan namaan qabamee hin beenne karaa kiristaanotaa qabame warri nu jibbanu sababa keenya jiraatan nu jiraachise dhugaa waaqayyo isa jiraatan siin jedha har'a haati warraa tokko garaatti baattee miixattee da'uu gaafa dadhabdu kiristaanotatu sammuu isaanii baname opereeshinii godhanii mucaa keessaa fudhanii sitti kennu nama wajjin duutu keessaa fudhanii sitti kennu warra fayyaa hojjetaniif kabaja guddaa qabaadha dokteerotaaf kabaja guddaa qabaadha warra fayyaa addunyaa kanaaf kabaja guddaa qabaadha sammuu bal'aadha yeroo yaaddan garuu dhuguma immoo isaanii baay'ee iddoo olaanaa qabu atakkaa dhukkubataan isaaniin karaa 2000 vidiyoon dedhe maal waraanaa cabsin jetta wanti karaa karabne isaanis immoo madaallee eeganii sitti immoo galata kiristaanotaa inni waaqaa gaditti maal goone nuyi garaadhaa fuunee abbaaf ilmatti ilaannee abbaaf haadha manaatti ilaanne malee kanaaf seexanii nu balleessuuf hin bannu ganaa bobaadha harka keessan ol kaasaa oluma kaasaa hin bannu nuyi ganaa biyya qabanna na duukaan jirtan isin mul'ata xixinnoo qabdu sammuu koo sokkeera harka kee ol kaasa nuyi hin banna tuun taane garaa hundaan badhaana eeyye bakka akkas nu bu'aa addunyaati ati bu'aa mandara tokkollee gootoof ilaaltee hin beektu waa'ee kiristaanotaa kanarratti qorannoo geggeessaa waan gabaabaa dur qabnaa kan maal fayyadam namni yeroo jalqabaaf ibsaa kan argate kiristaan Toomaas Adesee kiristaan abbaallee qabu gurri isaa gar tokkollee naga'u si'a 10,000 yaalee addunyaa kanaaf ibsaa lafa kaa'ee nama biliyeena 8 qabxii 5 fi lafa addunyaa kana jirtuuf gumaacha ibsaa kana lafa kaa'ee sokke yeroon Ameerikaa keessatti si'a tokko badu lammiin Ameerikaa hundumtu Adesee yaadatu maal goone nuyi dukkana nama baafne malee cibsa baan hin jiru biyya kana maal goone warri qeenxee bu'aa buufne guyyaa falkan
namni maashinii gurguddaattiin sochoose nullee gaarimmoo limmoo mallee nullee oomishuu hin dandeenye nullee akka dhalannetti du'aa jirra uummanni Itoophiyaa waaqayyooti nuun gatiin amma nuyi horii jinuu dallaatti hin galle malee nuyi baay'een keenya immoo saawwa ugaa dallatti hin galle namatu horii matu mana ta'a malee ifa manaa godha maa inni bu'aa nuyi buufne callu beektanii takka karaatti baatanii nama shan jaataatanii isin dhaabattan maa inni akka waan manni murtii isinitti faradee hubu mallee saatoo mallee karaarraan qabtanii amma karaarra dhumne corroqa karaa kanarraa ajaa'u sana leeme amma tuma hummanni inni kun ba'ee buddusseedhuma firfirseeti hin ajaa'u iddoo sana numoo yaa waaqa isa calluma ittee nu baattu nuyi gatii maalii qabnu dallaatti hin galle nuyi saawullee beetti abbaa ishee beetti macaafa raajii Isaayyaasiin boqonnaa tokko dubbiftanii beettu yoo gadi dubbiftanii sangaanii qotiyyoon harreen Israa'el sabni koo sangaan tokkoffaa bahee harreen lammaffaa baate namni sadaffaa bahee kutaa sana gaafa dubbista inni hafuurri waaqayyoo keessa jiru dhumarra ba'a sangaanni marga dheedee lafa geessan itti ba'ee qalamu garuu tokkoffaa bahe nuunillee uummanni Itoophiyaa kuni saawumatu manatti gale sammuudhuma ittiin dhalanne fuunee dhumati gara owwaalaadhaan yaa waaqayyo harka kee ol kaasi lamaan bu'aa buuftee darbuun barbaadda kenna harka kee lallaba koo booddee argannoo haaraa argadhu kenna harka kee lamaan mucaan mana keetti dhalate intalli mana keetti dhalatte kanuma biddeen nyaatte baarandaa teesse iskiriiptoo maduwwaan barattee baatee dhuma hojii barbaaddotuun ta'an warra argannoo haaraa argatan waaqayyo siyaa taasisu garuu abdiin qaba kottaa akka sedhaame harka keessa lafa kanatti qaba waaqayyo dachee kanarraa warra argannoo gurguddaa argatan hin biqilcha jedhame jedha irraftaa ayyaati buletti harka keetti qabi waaqayyo dachee Itoophiyaa irraa jedha warra argannoo gurguddaa argatan addunyaa kana ajaa'ibsiisu waaqayyo ni biqilcha jedha wangeelli ni biqilcha jedha isin afaanii baasaati gumaachee darbe kiristaana kanaaf hojiin seexanaa maa inni kiristaana rukutuudha maaliin hiyyuma hundaan doofummaadhaan dha'uudha hojiin isaa inni baay'ee jabaan inni olaanaan haga'uu laata boritti fumna addunyaa kanaaf barnoota kan fide kiristaana pheenteedha jaallattana jibbitanii sinuma fudhattu si fidee natu fideenye fudhuu liqimsi barnoota addunyaa kanaa kiristaanotas fide amma suufiin uffadhu kuni maaliin hodhame maaliin hodhame konkolaataadha makiinaa miilamni namichi kana argate garee kadhataa keessaa nama tureedha limmoo ishee ittiin makiinaa hodhan kan argate bodii ishee hundumaa hojjetee fixe limmoo ishee keessa lixxee ol fuutee gad deebitu sana beektu sinillee yaadaan qabdanii waan ilaaltanii yaadaan qabdaniillee waa ilaaltanii mee kana biddeen cabsuuf irratti harka keessan akka godha jedhaan hin jettanii jedhi nama harka keessan akka godha jedha hundumtu tokko lama sadi jedha xuruutti qabi maal akkoo siyaa kan qabdutu qabi laakkai akkootti qaba afuura biddeena nyaatu waaqa ositti hin dhiisin afuura biddeena duwwaa ganama ba'eema biddeen nyaate guyyaa misaama eegee nyaatee dhuma galgalama moo hiraatii nyaatee maciisuu waaqayyo sirraa dha'u maal atameen jedhu afuura dammaqu afuura waa hubatu afuura waa xiinxalu waaqayyo sin dhowwatin dhugaa waaqayyo sin jedhaa jiraam bodii ishee hundumaa hojjetee limmoo ishee gadi lixxee ol fuutee deebitu sana dinqisiifattanii beektanii misin ila gadi lixxi ol fuuti kirrii gad geessiti ol fuuti tokko kirriin jalala tokko irra dhaab na dhibdii makka isheen itti fuutee addanaa miillaan raabta gadi geetee ol fuutee takka bodii ishee hundumaa hojjetee ishee dhabe waaqayyoon kadhatee dhaqee rafe waaqayyo abjuu keessa limmoo sana fideef hirribaa akka dammaqee fakkii ishee kaasee ganama ka'ee hojjete addunyaaf gumaachee darbe ati maal gumaachitee darbita opeentee dawwati ati immoo maal gumaachitee darbita mataadhuma kee akka deeffattee gaafa barbaaddu oliitee gaafa barbaaddu gadiitee madarbuudha yoo barbaadde immoo inni dhiiraa immoo baalciqaa kanatti dibdee rukuttee dhuma
waan akka kaartoonii wayii mookii kisii keessa kaa'atte qilleensuma keessa olii hidhatta sila lafatti hidhattu hin beeknu baallee immoo hin baaftu darbuudhaati kenna harka kee lamaan kaasi hafuura argannoo haaraa argatu waaqayyo siif laata harka kee laphee keerra kaa'i harka kee lamaan laphee keerra kaa'i argannoo haaraa ilaan ani hin beeku eenyu akka barataa jiru hin beeku waaqayyo argannoo haaraa si laata namichi tokko callee eekkaati ka'e callee eekkaati ka'e waan qocqocaa daaku waan bukoo daaku hoomishee 200 illee 500 illee gurguru ishee deemaa isheen jaarsuma wayii jaarsa dheeraa tokko nuuf qocqocaa daakeetti nu dhiyeessaa boo ilmi tallisaa argannoo haaraa ajab kan jedhe namni argannoo nama baay'ee argataa kenna harka kee ati biddeen argatta silaa ati biddeenuma argita maali ati furri biddeena nyaatu kun kenna maqaa namicha Naazreetiin argannoo haaraa galgala kana argii buli maqaa Yesuusiin argii buli maqaa Yesuusiin ati gaa waaqayyo meerka keessa mukeerra kaa'i maali sammuu du'aan kun maali sammuu adoodaan kun maqaa Yesuus Kiristoosiin sammuun kee abanamu harka kee mataa keerra kaa'i ofirraa xaragi sammuun koo banameera maqaa Yesuusiin jedhime jedh Yesuus gooftaadha gaafa jettu sagalee isiin guddisu yaaddee beektaa qabu namichi kana hojjeta kiristaana haadha isaatu sagalee guddaa malee dhageessu iyyuu waan ittiin haadha isaa guddisee dhageessifatu barbaadeedhuma uume addunyaan gumaachee darbe nummoo kanaan lafa dhiinna silaa warra waa oomishu miti nuyi isa oomishame jala fiinne jallume inni ati moo uleema fuudhanii 50 si garafanii meesiin gaa waaqayyoon jedhaa jira hafuura tiiktookii kolfaa oolta faranjii ilaalte abaluu kana gadhiiseem jetta kophee gaashaallee hojjechuu hin dandeenye nuyi kan kophee hojjechuuti miilla uumee qaddi qatee rafaasiyan namni muraasi moo miilla gajjallaa maalan godhaadha yeroo nachi buqqisu waraabessan lagaa ba'a ta dhugaa waaqayyoon sitti maayiraa namuma kaalchiillee firlaan miicine meeqa jira biyya keessa Itoophiyaa kana keessa nyaatoo lafa konfiraansii tokko na waamanii lafa isaasitti himu lafa firashiif nu afan manichi baay'ee bareeda yemmuu non lixu caammaa buqqa'eera beektaati miillatti jechuudhaan baasanii waraabessi lagaatuu ba'e nama nyaataa kun dhaluma namaatti ba'ee deeman yaadeen ani iddoo naa giddiraan jedhee waan nan du'aare nu dhaloota akkasiiti dhaloota miillallee ofirraa hin dinne dhaloota ilkaan keenya illee rigachuun nutti ulfaatuudha nuyi maaloo natti naadina natti hin gubatina yaa waaqa nagaan na baasi biyya kanaati nuyi moo ganaa haaromnaa laata abiddoo wayii gallee baanaa laata ganaa tumamnee ganaa uumamnaa laataa nuyi moo uumamnee irraa uummanni Itoophiyaa kun harka kee ol kaasi lallaba koo booddee hafuurri waaqayyoo sii dhufa maal jedha beektu hafuurri waaqayyoo maal jedha Saa'oliin maal jedha hafuurri waaqayyoo humnaan siif hin dhufa atis akka namaa kan biraa taata nama addaa taata jedhee harree barbaachii hafee saba barbaachetti deebita jedhee hafuurri waaqayyoo nama diddiira nama jijjiira yaa jara afaan haaraa duwwaa namaa kenne lallaba duwwaa namaa kenne raajii duwwaa nama dubbachiisa miti karaa hundaa si jijjiira malee kenna harka anoon beeku hin badhaatu sabmuudhaan si badhaasa waaqayyo namoota baay'eetu herrega jireenyaatti deebi'a galgala irraa mee in jedhime si akka waan nama hojjettu dhabdaa har'a kanaan booddee birriin qabdu yoo ta'e iyyuu sammuu sii kennamaa waa herreddee bira geessi akkuma salphaatti akkati milkooftu godha waaqayyo birrii 20 baattee waan hojjettu dhabdu akka kanaan dura birrii 20 akka nama miliyoona hojjetutti hojjetta kenna harka kee gara gootti in amantaa dhugaa waaqayyo harka kee as qabi isa kanaan dura mee miindaa birrii 5,000 miindaa birrii 6,000 ganama lamaan kaatee hamma 11tti hidhattee achi teessee farramte malee dhiyaa laqaanii lafa sitti dhidhiitu gaaf tokko nama 50-60 qaxarta atumti kun sammuu sii dhufa ameen jedhi maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen jedhime harka kee mataa kee irra kaa'i na haaressa waaqayyo jedhime afaanii baasi na haaressa waaqayyo jedhi na haaressa waaqayyo jedhime na haaressa addunyaan duudaa turte ardii 7 qabdu turte addunyaa ardii 7tti kan qoodee kristaan warra waldaati ijoollee waldaati ardii 7tti qoodanii Afrikaa Ameerikaa kaabaa Ameerikaa kibbaa sana kanadhanii warri qoodanii ijoollee waldaati maal goone nuyi addunyaadhaaf ifa kanaaf si dha'u barbaada harka keenaa kenna
waaqayyoon ni jiraata duratti nana mana sin danda'u. Harka kee kana koot qabi tokko lama sadii nana mana sin danda'u. Gana jedhame daqiiqaa tokko lafaa kaati gana jedha gana jedha. Jedha gana jedhime gana jedha argannoo haaraa jedhame hin argannaa jedha. Nama si biraa gagam godhii qabii ati misraachoo argitaa misraachoo dhageessas jedhime. Abdiin kutin jedhi nama si biraan fagoottan si arga jedhi nama si biraan jedhi haalli kee hin jijjiiramaa jedhi nama si biraan ilaalchi kee hin jijjiiramaa jedhi jabaa ta'uu kee cimtuu ta'uu kee jedhi nama si biraan gana argitaa jedhi nama si biraan addunyaan si dinqisiifata gana jedhi nama si biraan namni ergaan kun ankooti jedhu acha deemee asa deemee ameena jedhu ba. Seexanni yumaan nu dha'uu barbaada waaqayyo sammuudhaan nu badhaasuu barbaada. Seexanni sammuudhaan kan nu qabu barbaada waaqayyoon nu qabu barbaada. Gana ammoo amma makiinaa nu argataa jirru makiinaa elektirikii dhufeeraa kan naafxaa jira kan beezinaa jiramni makiinaa numti qilleensaan hojjetu immoo ganaa ba'a isa immoo sitti argata. Maal godha too amantiin qabdu atoo wayyaa'uu dandeessee hodhitu atoome mana barumsaa hudhattee naa barreessi meettee namatti kennatta. Kaballa gurra keettisi naida hii biddeen harka keessan akkas qaba hojii harkaanis sammuudhaanis wangeelli isin eebbisee harka keessan akkas qaba wangeela itti lallabdu keessa kana booddee isa dookterii biqilchu isa saayintistii biqilchu faarfannaa kee keessa kana booddee isa addunyaan ajaa'iba jettu waaqayyo keessaa biqilcha. Ijoollee baarrandaa ijoollee caatii ijoollee karaarraa hin biqilchu tajaajilli keessan. Ameen jedhame. Mee namni nama cimaa ta'uu isaa arge harka isaa natti agarsiisu. Namni of argate mee nama cimaadha lakkaan nama gadii wayiitiin of essee ganaan fagoogaa ganaan nama cimaa ta'a nama yeroo harka isaa agarsiisu dhugaadha. Isa dhugaa waaqayyo. Maalan isin godha. Mana kootu isin gobalee wajjin gallu isin barsiisaa tumbulee sagantaa moon qaba sii ba'ee halkan kana tajaajilan qabu. Maalin godhu isin jaalladha baay'ee waaqayyoon ni jiraatan kana isinii darbaa hin sodaatina. Jireenyi isinitti tolaa gaaf tokko gammaddanii jiraattu mana duwwaa jaarrattu iyyuu miti isin mee nama baay'ee feebbataatu. Suma kana waaqayyo lafanni si fuudhu lafanni si biqilchu hin beektu hin biqiltu haaraa kaatee biqilta waaqayyo maasii haaraadhaati isin jedha waaqayyo. Hin biqiltati haaraa makaatee biqiltee dhuma ajaa'iba taate ija naqattee namni baay'ee sirraa ija nyaata. Hin awwamta nama baay'ee si awwa ameen hin jettu ati. Uga si gargaara waaqayyo mini waaqayyo si gargaara di nama si biraan abdiin kutanii si gargaara waaqayyo jedhi me waaqayyo si gargaara jedhi waaqayyo si gargaara jedha mayu waaqayyo si gargaara jedha mayu waaqayyo si gargaara amayu jedhi waaqayyo si gargaara hin biqiltaara uga waaqayyo